Ya kan jalan di Majra abba bari na ya galan nu bahanu fe galo Lagama Salam alaikum. Kam bilta naga abaya Arabiyan guyya hawasa kan dargaggoota shamarranii guyyaa hawaasaatti guyyaan kun akka beekanitti guyyaa hawaasaatti guyyaa siyaasaarraa bilisaa kan waa hundarraa bilisaa kan gandummaa waa hundarraa bilisaati akkana kuma qabaadha hedduu waan takka takka jira sanuu ta'u akkuma jirutti ta'e waa hedduu waan dubbannu sin jiru wanni jiru nagaa amma wanni jiru wanni waan hawaasaatti waan guyyaa hawaasaa jenneeti amma lama dura gadhaama takka dura gadhaamne akkatti gadhaamne nuti nama muraasa ana Mawlud Usmaan Adam Husniyaa Saaliyaa Harmee nama taane waan kana gadhaamne Ali Ahmadillee jimooti jiranii waan kana kasitti asii deebi'e فالمعافو بلتوما فياجا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا واقتل رب الجلال نواس رب المعالج يسوس ربي والجلال ياسي على مهاجج حركة وان تككبي إجوان تككرت بروان تككر رب المعابد تكلي ربي والمعالج يسوس كتكان كجنوا بدت بدان كجنوا بد أو رب المعنى رئيس معامل كيسو ilmaan keenyaas akka jirutti biyya tanatti gandara kookas jira rabbiin rakkuma sana quuqaa hunda rabbiin irraa haa buqqisu osoo takka takka hin deemne dachumatti quuqaa nu jiru cufa rabbiin irraa haa buqqisu ilmaan keenyaas rabbiin haa qaceelchu rabbiin ilmaan keenya dhaayatti nu haa teessisu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أكنس جرك يقول توان سياسة ولا باتي بيخا تبقى قدام كسنك عليك تنين عليك على حفظ هذا جو وكان هذا قوله وان سياسة على وان هواساتي أكبيتا يلا تو هاي هربت نوفيس Akamotan obboleeyyan kiyyaa qaqqaalii fi gaggaarii jaalatamtoota kabajamtoota qophii kanarratti argamtan hundinuu duraan dursee akamotan baga nagayaan dhuftanii isinii jechuun barbaada. Rabbiin tokkichi gaa walgahii milkii rabbi nuuf haa godhu walgahii ka'ee midhaata Oromoon itti tokkoomtee itti wal jala yaatu rabbi nuuf haa godhu ija waan takka gartu gurra waan takka dhaga'u nuuf haa godhu warra irree walii ta'ee wal bira dhaabbatee waliin galma ga'u rabbi nuuf haa godhu yoo rabbii keenya biraan taate Oromoo walleenuu waan akka Oromoo faffacaasan rabbi gahee jedhee nurraa dhaabuu mataa keenya walitti nu qabee tokko nu haa godhu yoo rabbii keenya biraan taate rabbiin xiqqaa keenyaaf nu keessatti haa guddisu warra gartee ilmaan xixiqqaan isaan boodaan guddachaa jiranillee fakkeenya irraa fudhata rabbiin tokkichi isin haa godhu yooni biibi gartee mataan duraa tolee ha boodaatis tola yoo mataa duraa bineensi nyaate hunda bineensaa nyaataa takkitti tana beekaa rabbiin wal jala nu haa yaasu humna takka nu haa godhu warra wal qabatee waliin ta'ee ilmaan keenyallee gammachuudhaaf jaalallaan akka wal simatanii wal beekanii walii beekanii akka wal qabatanii tokkummaa isaaniitiin Oromummaa isaanii warra dagaagsu rabbi haa godhu gartee warra Oromoo mataa wal qabachiisu ilmaan asii keessa guddisu jirullee warra waan isaanii beekee mataa wal qabatee Oromoo mataa wal qabachiisu rabbi nu haa godhu guddaan keenya nuuf haa guddatu nu haa umrii dheeraatee nu keessa haa bulu xiqqaan keenya nuuf haa guddatu Hadu Rabbi rahmata haa godhu saddeettan jedhata rabbi haa qabnu fi Oromoo fi Oromiyaan guutuu waliin gabroomne waliin bilisa nu haa baasu yaa obboleeyyan keessa ummanni Oromoodhaa ardii addunyaa kanarratti bikkee Oromoo itti faffadhuutti hin jiran jirtu. Bakka jiranitti Oromoon bikkitti qalamutti hin jirtu. Bakkitti fannifamutti hin jirtu. Silaani biibii mootummaa Oromoon beeytu Oromoo tana silaa taraa takka addunyaan beeyte duuti dila kana uummata keenya irraa ni dhaabbatu. Biyya keessaanii fannifaman, biyya keessaanii hariyaman, biyya namaatitti akka sareedhaatti ciibsanii diininis kana dhiibillee walqatti ijoollee wal jibbitee jiruu jibbitee. Namni akkam fee akka barbaadu akkam feene dalaga jette Oromoo. Yaa koo ilmaan keenyaas bakka
bakka jiranitti ilmaan wal beeku rabbi nu haa godhu. Ilmaan hamtuu walirraa eegu rabbi haa godhu. Ilmaan hamtuudhatti wal dhiibuu miti ilmaan hamtuu walirraa eegee ijaara walii ta'ee dallee walii ta'ee humna walii ta'ee irree walii ta'ee rakkoorra wal dabarsu rabbi nu haa godhu. Uummata rakkoo wal rakkisuu miti warra rakkoo waliin tarkaanfatee irra tarkaanfatee rakkoo gartee dhibbootatti darbee bilisummaadhaan biyya isaanii jalatti abbaa ta'e rabbi nu haa godhu. Biyya teenya irratti abbaa nu haa godhu. Biyya teenya irratti rabbiin tokkicha abbaa nu haa godhu. Rabbi babbacaarraa nu hambisu babbacaane akka callee cittee babbacaane rabbi mataa keenya waliin nu haa qabu humna nu haa ta'u wal nu haa jaalachiisu wal jala nu haa yaasu galatooma yaaqi subhaana rabbika. Attam jirtu baga nagaadhaan wal agarree ani akka aadaa Oromoottis akka kiristaanaattis kadhachuu nan danda'a waaqa galateeffachuu nan danda'a kamtu kamii isintu adda baafadhaafis walitti qabaatu danda'a. Eebbi eebbumaa waaqayyo tokkichumaa waaqni asitti walitti nu qabee yeroo gaarii yeroo eebbifamaa nuuf haa kennu waan walitti qabamneef waaqayyo nuuf haa eebbisu saba wal jaallatu saba walii galuu saba aadaa isaa kabajatu saba eenyummaa isaa beeku saba amantiidhaa fi lagaan waliin qoonne waaqayyo nu haa godhu. Waaqayyo fedhii ijaaramuu nuti qabnu kana fedhii walitti dhufnee waa'ee jireenya keenya biyya Swiidinii akkamittiin biyya kana jiraannaa akkamittiin wal agarraa akkamittiin wal qabannee aadaa Oromootti jiraannaa akkamittiin maatii keenya qabannaa akkamittiin ijoollee keenya guddifannaa akkamittiin jireenyaa fi badanaa biyya ormaa moonaa waaqayyo nu haa gargaaru yeroo keenya nuuf haa eebbisu galatooma. Galatooma manguddoon eebbaa umrii nuuf dheeradhaa eebbiti teessan nutti haa qabattu wanni isin jettan nuuf haa taatu ulfaadhaa karaa iddoo teessanii nuuf deebi'aa. Itti aansuudhaan sagantaa eebbaa booda sagantaaleen teenya taarraa manguddoo booda kan itti aanu guyyaan irraa kun akkamitti eegalamee yoom eegalamee waan jirurraa obbo Adam miitu ibsa nu godha. Itti aansuudhaan waldaaleen adda addaa hawaasa keenyaa kan keessatti jiranis dhaamsa ni dabarfatanii egaa akkasumatti sagantaa irraa keessa kan jiru kitaabaleen dhaloota qubee barreeffaman Aadde Siifaan Jamaal biyya baqaa keessa teessee barreessite. Iddoo tanaas ni jira, meeshaan adda addaas ni jira, sagantaa nyaataas ni qabna, sanbooda shubbisaa aadaa keenyaa sirbinis jira. Walumaa galatti dhaamsa dhadhaammachuunis jira. Guyyaa kana dhaamsa guyyaa kana jajjabeessu hoggaa dhufu kana caalaa hawaasni keenya akka irratti argamu dhaamsa dhaammachuun illee hawaasa keessaa ni jira. Egaa sagantaan keenya haruma fakkaataa amma itti aansuudhaan guyyaan kun akkamitti eegalamee dhaamsajuu gurra nu buusuudhaaf obbo Adam gurra nu buusaa. Obbo Adam karaa iddoo waltajjii nuuf dhiyaadhu obsaan nu eeggadhaa galatooma. Ameen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama Oromo kamu tenaga bayara. Baga naga tantini naga teruflehun tutti baisanu. Boshale gara-gara udara gara-gara asitan kamari jiru. Baga walagarre baga guya ayana wal. Korban Oromo awas Oromo ambil Saudi. Masa Rafaisa baga wali tigenya baga naga walgei. Ega kanatan sudah tiko gamu barefamati di yari goda ega wan toko rambo bertenje namana malir tirabate kale sama ture harama jira burungo garabiti dema guyan kun wan jura tiko isi akata ni tiga bate fi jalkaba
utubaa sadii irratti waan gadhaabbatu irraa xiqqoo tuquuf yaalii kanaafuu obsaan akkana deebiifatan kabajaan isin gaafachuu barbaada. Egaa guyyaan kun guyyaa seena qabeessa. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Oromoo biyya Suudii keessa jiraatan keessummoota keenya ulfaatoo hayyoota manguddoo fi dargaggoonni hawaasni keenya hundi akkam jirtan ooltan nagaa isin hundinuu. Baga bora seena qabeessaa fi dhaloota ijaaruu kan torbaan hawaasa Oromoo ittiin nu gahe. Marsaa arfaffaa isaa kanaan walitti nu qabe har'a asitti walitti qabamuun keenya carraaqqii guddaa obsaa fi akkasuma obsa dachaa fi tokkummaa hawaasummaa keenya mul'isuudha. Kunoo bari 2003 ture. Keessa ture ijaara eegallee bara 2024 jaarmaan abbaa oboo biyyaalaa ti wajjin taaneet kabajanne. Bara 2025 marsaa sadaffaa isaa irra deebi'ee mas hawaasni artistoota Oromoo qaqqaalii Callaa Carcarii fi Abdii Fatisfaa afeerratee asitti kabajate. Konyaan ayyaantuu dagaa ispoonsara ta'uudhaan baasii fi baajata waa hundaa'u cufee. Hawaasa wajjin goone fi barannes kunoo hawaasa dabarsinee dachee isa irratti as geenyeerra. Kaayoo hundeeffama. Ka'umsi torbaan hawaasa Oromoo Suudii inni jalqabaa akkasuma akeekni isaa guddaan utubaa jajjabaa sadii irratti kan hundaa'e. Tokkummaa, eenyummaa, aadaa fi Oromummaa dachee biyya Suudii keessa Oromoota jiraatan irratti argamu hundaa'e. Tokkummaa walitti fidu, eenyummaa fi seenaa ofii gadi fageenyaan lalisuu fi eeggachuu. Dhaloota wal barsiisuu ilmaan keenya kan dhaloota haaraa dhufu dhiiga Oromoo qabsiisu, aadaa fi seenaa isaanii barsiisu. Dirqama ilmaan keenya Oromiyaan maal akka irraa qabdu, Oromiyaa irraa maal qaban, isaan yoo Oromiyaan maal irraa qabdiis isaan barsiisu. Akka beekan gochuu. Beektotaa fi hayyoota hirmaachisuu itti fufinsaan hayyootaa fi beektota hawaasa keenya hirmaachisuu, beekumsaa fi humni isaanii hawaasicha akka ijaaru gochuu. Seenaa jalqabaa qooda olaanaa hundeessitoota. Guddinni nuti har'a itti boonnu kun bilchinaa fi muuxannoo namoota muraasaan dhalate. Seenaan isaas akkasitti jalqabe. Yaada jalqabaa fi tarkaanfiin tokkoffaan hawwan keenya nama lama dubartoota keenyaan lamaan Saaliyaa fi Husniyaan jedhamanii yaadicha qabatanii gara biyyatti dhiyeessan. Sadeen keenya yaada kana erga bal'inaan irratti mari'annee booda kun waan gaarii fi dhimma sabaati jennee gara saahibban biyyaa nama lamatti Abbaa Baarii fi Mawlud Usmaanitti dhiyeesse. Murte seenaa boodanu shanan taanee roga hundaan erga laallee fi irratti waliigallee booda
seenaa kana caalatti gabbisuuf harmee Oromoo fi Ali Ahmad itti daballee murtii dhumaas mana harmeetti murteessine. Ijaarsa kana dhugoomsuuf tarkaanfanne. Gargaarsa afooshaa ifaa bilisummaa fi artistoota keenya hawwan lamaan Saaliyaa fi Husniyaan gara afooshaa ifaa bilisummaatti nuuf geessan. Afooshaanis yaada keenya simachuun balbala nuuf bante. Nyaataa fi dhugaatii wanta dhandhamamu hunda nuutu isin bira dhaabbata nun jaa. Waadaa nuuf seenan waadaa isaanis guutan. Achis dabalatee wallistoota Oromoo jaalatamtoota Abdii Fadisii fi gamtaa olaanaa afeeruun qophiisuun bifa baay'ee miidhagaa ta'een xumurame. Ta'ee akka xumuramu goone baasi lookaalaa fi artistoota barbaachisuu hunda nuti fiduun keenya ofirraa walitti qabnee gargaar qoonnee kafaluun qophii saniif utubaa taane. Ergaa guddaa fi dhaamsa dhumaa. Dhaloonni eenyummaa isaa hin beekne akkuma bishaan gabateeti jaallata ja'aa miti Oromoon. Dirqamni nuti saba keenyarraa qabnuu fi sabni keenya nurraa qabu inni guddaan dhaloonni haaraa kana jabeessuudha. Har'a namoota muraasa ka'uun hawaasa bal'aa kana hundi keenya waan keessa jiru keessaa baanee dhiifama waliif goonee tokkummaa ta'an dibaabee tokko irratti deemuu qabnaan jedha. Haasaa yoo dheeressitee yookiin immoo akka dargaggeessaatti yoo narraa afaan dubbadhee noof galchaa galatoomaa. Ulfaan dubartidha. Hamilee hawaasni keenya waldoota keenyatti hamilee kannaa gara waldaa sikkoo maddoo dabarsinaa nuuf gaggabaabsaa akka sa'aatiin teenya wal nu gahu itti fufaadhaamsa keessatti. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدنا حواسا كما سويدي كيستي جارمتني تريجتن باية تكو غلطوما وانجاكي سنلي أجيني فوقنا غلطوما سنجرنا كانت أمسون بكا وداسي كومن جورا مسيس ساعتي كيسا فوقيا isin keessatti argamuun kiyyaaf baay'ee tokko itti gammadee jira. Maali tanaan durallee hirmaannaa walumatti qabnaa. Baay'ee tokko galatoomaa isin jira. Hamilee. Jaallan keenya dubbatanii jiran. Waa hedduu keessa babba'anii dubbatanii jiranii. Waan ijaarsa keessanii bu'aa bu'ii keessa dabarsanii ittiin dhuftan dubbatanii jiran. Kana irra dubbachuu hin danda'u isaan geessanii jiran. Jabaannee wala haa qabannu, guddifnee walii haa dhukkubsannu irratti akkuma isaan miseensi keessaa dubbatanitti keessaa wal arganii waliin haasa'anii waan guddaa tokko dabarfachuuf of duratti ilmaan keenyaafillee of duree keenyaafillee wal jajjabeessaa bakka hundatti hirmaannaa guddaa nu godhuu keessanii fi isin galatoomfadhaa isin jedha. Waldaa Harar kan Suwiidiin keessa jirtaniif isin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan dhaamsa tokko isin dabarsa. Biyya keenya keessaa rakkoon guddaan deemaa jira. Bayaa fi lixatti rakkoo guddaatti deemaa jira. Guddattanii odoo asuma irratti hawaasni hundi keessanuu sagalee
warra biyyaatillee akka nu gootan asuma isin gaafachuu barbaadaa jechuu barbaadeeti. Kanatti aansuun waldaa sikkoo mandoo gaafa bulii 25 deemu kanatti nullee qophii qabna achirratti akka nu argamtan isin affeerree jirra isiniin jechuu barbaade isinitti dheeressoo nagaan horaa nuu bulaa isiniin jedha ofirraa gara birooti Itti fufisi dhagayaa jirra itti fufu. Galatooma Oromoon akkuma iddoo adda addaatti ka'aa ture bal'inni Oromoo amma kana qofa miti. Oromoon bal'aadha. Biyyi Oromiyaa bal'aadha. Biyya keessa jirru kana caaluu danda'a Oromiyaan. Population keenya kanaa oli rakkootu biyya nu facaasnaan kan as jiru jedhee yaada. Rakkoon sun kan nutti dhufes tokkummaa dhabuudhaan warri tokkummaa kana ijaaruuf yaalaa jirtan waan gaariitti jirtu jabaadhaa waa'ee waan gaariidha. Oromoon yoo ijaarame waan argatu wajjin argineerra hamma tokko Oromoon ijaaramee tokkummaa isa barbaadamu sana wajjin dhaabbatee bakka turerraa amma tokko tarkaanfachuu dandeenya. Bu'aa tokkummaa argineerra jechuudha. Bu'aa diigamuus immoo sana booda argineerra. Fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya. Sana dheeressuun barbaadu akka obboleessi koo amma jedhe iddoo kana naannoo sikkoo mandootti naannoo arsiitti waan ta'e argaa jirtu. Rakkoon suni rakkoo uummata arsii miti. Yookiin warra sikkoo mandoo miti rakkoo Oromooti. Oromoon kan inni quba waliin qabu taanaan gola isaatiin qofaatti dhufeen sikkoo mandoodhaan wajjin dhaabadhaa jedhee amma wal kadhatutti gaheera taanaan tokkummaan kun dhugaa miti. Waan ammatu waan ta'eef hundi keenya waan keessa jiru keessaa baanee dhiifama waliif goonee tokkummaadhaan dibaabee tokko irratti deemuu qabnaan jedha. Haasaa yoo dheeressitee yookiin immoo akka dargaggeessaatti yoo narraa afaan dubbadhee noof galchaa galatoomaa. Ulfaan halkanaa hamilee hawaasni keenya waldoota keenyatti hamilee kannaa gara waldaa sikkoo mandoo dabarsinaa nuuf gaggabaabsaa akka sa'aatiin teenya wal nu gahu itti fufaadhaan isa keessan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Hawaasa tokkummaa Suwidii keessatti ijaaramtanii jettan baay'ee tokko galatoomaa waamicha keessa illee dhageenyi dhufuu keenyaaf galatoomaa isiniin jennaan. Kanatti aansuun bakka waldaa sikkoo mandoo irraa miseensa isaatii keessaa dhufuu kiyyaaf isin keessatti argamuu kiyyaaf baay'ee tokko itti gammadee jira. Maali tanaan durallee hirmaannaa walumatti qabnaa. Baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha. Hamilee. Jaallan keenya dubbatanii jiran waa hedduu keessa babba'anii dubbatanii jiranii waan ijaarsa keessanii bu'aa bu'ii keessa dabarsanii dhuftan dubbatanii jiran. Kana irra dubbachuu hin danda'u isaan geessanii jiran. Jabaannee wal haa qabannu, guddifnee walii haa dhukkubsannu irratti akkuma isaan miseensi keessaa dubbatanitti keessaa wal arganii waliin haasa'anii waan guddaa tokko dabarfachuuf of duratti ilmaan keenyaafillee of duree keenyaafillee wal jajjabeessaa bakka hundatti hirmaannaa guddaa nu godhuu keessanii fi isin galatoonfadhaa isin jedha waldaa Harare kan Suwidiin keessa jirtaniif isin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan dhaamsa tokko isin dabarsa. Biyya keenya keessaa rakkoon guddaan deemaa jira. Bayaa fi lixatti rakkoo guddaatti deemaa jira.
guddiftanii odoo asuma irratti hawaasni hundi keessanuu sagalee warra biyyaatiillee akka nu gootan asuma isin gaafachuu barbaadaa jechuu barbaadeeti. Kanatti aansuun waldaa sikkoo mandoo gaafa bulii 25 adeemu kanatti nullee qophii qabna achirratti akka nu argamtan isin affeerree jirra isinin jechuu barbaade isinitti dheeressoo nagaan horaa nuu bulaa isinin jedha ofirraa gara birooti galata sagalee ko baay'inaan ba'uudhaan yoo ta'u dhaggeeffannaa yoo ta'e sagalee baay'inaan itti fufisi dhagayaati irratti fufu. Galatooma Oromoon akkuma iddoo adda addaatti ka'aa ture bal'inni Oromoo amma kana qofa miti. Oromoon bal'aadha, biyyi Oromiyaa bal'aadha. Biyya keessa jirru kana caaluu danda'a Oromiyaan populationii keenya kanaa oli rakkootu biyya nu facaasnaan kan as jiru jedhee yaada. Rakkoon sun kan nutti dhufes tokkummaa dhabuudhaan warri tokkummaa kana ijaaruuf yaalaa jirtan waan gaariitti jirtu jabaadhaa baay'ee waan gaariidha. Oromoon yoo ijaarame waan argatu wajjin argineerra hamma tokko Oromoon ijaarame tokkummaa isa barbaadamu sana wajjin dhaabbatee bakka turerraa hamma tokko tarkaanfachuu dandeenya. Bu'aa tokkummaa argineerra jechuudha. Bu'aa diigamuus immoo sana booda argineerra. Fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya sana dheeressuun barbaadu akka obboleessi koo amma jedhe iddoo kana naannoo sikkoo mandootti naannoo arsiitti waan ta'e argaa jirtu. Rakkoon suni rakkoo uummata Arsii miti yookiin warra sikkoo mandoo miti rakkoo Oromooti. Oromoon kan inni quba waliin qabu taanaan gola isaatiin qofaatti dhufeen sikkoo mandoodhaan wajjin dhaabadhaa jedhee amma wal kadhatutti gaheera taanaan tokkummaan kun dhugaa miti. Waan gaariidha akka inni bal'ate Oromoon Suudinii keessa jiran bira darbee akka Awurooppaatti illee akka waggaan qopheessitanuu akka waliin hojjennu gamanaan dhaamsa koosiin dabarfadhaa galatoomaa isin jedha. Galatoomi hamilee kanaaf hawaasni keenya waldoonni keenya iddoo teessanitti nuuf deebi'a dhaamsa keessaniif galatoomaa iddoo teessanitti nuuf deebi'a. Itti aansuudhaan Afooshaa Booranaa Bareentoo fi Afooshaa Ifaa Bilisummaarraa dhaamsa gaggabaabaa akka nu dhaamtan feenaa sanbooda gara nyaataa deebinaa sanbooda ijoolleen teenya hin taphatti. Kanuma Afooshaa teenyarraa Afooshaa Ifaa Bilisummaatii fi Afooshaa Booranaa Bareentoorraa namni dubartoonni keenya. Afooshaa Booranaa Bareentoorraa itti aantuun Afooshaa Booranaa Bareentoo dhaamsa nuuf dhaamti lafee duwidda hawaasa keenyaati. Hamilee kannaaf isaaniin asitti argamne irra iddoo kana isaaniin jirra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama kafuune kam jirtan uummanni Oromoo hawaasni Oromoo hundi kan walgahii kana irratti hirmaatee itti aansuudhaan baay'ee uffata galatoomaa Afooshaan Booranaa Bareentoo hundi keessan warri qophii kana irratti nu hirmaattanii isin jechuu barbaada. Ifama guddaan irra ta'an viidiyoo kanatti haa taatu immoo Afooshaan Booranaa Bareentoo Afooshaa hawaasa Oromoo Booranaa Bareentoo hundaati. Kanaafuu Afooshaan Booranaa Bareentoo Afooshaa gosaan amma ana ijaaramtee miti. Afooshaan waan hedduu har'a irratti dubbachuu ani dandeenye dubbiidhaaf wanni hin qabu beekumsa hin qabneef dura teessuun teenya dura teessuun Afooshaa Booranaa Bareentoo har'a waan asirratti argamuu hin dandeenyeef na offolchaa jettee jirti. Kanaaf asirratti hirmaadde. Kanaafuu inshaallah yoo rabbi jedhee yeroo biraatiif bal'inaan
afushaan boorana bareettoo waan isin hojjette waan isin irra jirtu hawaasa isii wajjiniin isin ibsuuf teennaan isin jaa ammaaf hedduun galatoomaa warri afushaa boorana bareettoo irraa asirratti hirmaatan dhuftan isin jechuu barbaada. ulfaadhu afushaa ifaa bilisummaarraa Rodiyada dura teessuun afushaa ifaa bilisummaa Hamile akkasumatti afushaan ifaa bilisummaas warra bu'uura kana keessa jiru lafee dugda keenyaati. Hamilee nuuqannaa fi dhaamsa isaaniitis nuuf dhaggeeffadhaa galatoomaa. Si dhageenyetti kun. Akka mooltan Oromoo baga nagayaan wal agarree baga nagayaan asirratti nu argamtanii duraan dursee irra deebi'ee baga nagayaan dhuftanii isin jechuun barbaada. Akkasumatti hawaasni Oromoo bal'aan bakka jirtanitti yoo rabbii keenya biraan taate abooshoonni biraan kan agartee asii qophii tanarratti hirmaatinillee abooshaa tanarraa abooshoota walitti dhufee qophii kana waan kana hundeessirraa fakkeenya fudhatanii Oromoon takka waan taateef hiddi isiidhaa tokko waan taateef wanni barbaada deemtu takka waan taateef fakkeenya fudhatanii akka gana mana jalatti hin hafne duraan dursee kanaan dhaamsa dhaammadhaa. Abooshaan ifaa bilisummaa akkuma beekamu damee abooshaa booranaa bareettooti quxisuu isiidhaati. Yoo rabbiin keenya biraan taate abooshaan booranaa bareettoo dura teessoon silaa irra nu dhufte waa hedduu ibsitii abooshaa ifaa bilisummaatii fi abooshaa booranaa bareettoo waan isin irratti hundooytee waan isin hojjettee waan isin qabattee deemtu fuulduratti silaa isin har'a nuu ibsite wayyaadha isin bakattoota irra jirtu anillee bakka sii bu'ee ibsuullee hin danda'utti aantuu siidhaatillee ibsuu hin dandeenye xiqqoo wanni ani dubbachuu danda'u yoo kan jiraattu taate abooshaan ifaa bilisummaadha dhugaa dubbachuudhaaf hedduu. Namatti qabannee sirriitti deemaa jirti amma itti aansuudhaan dhaamsa jajjabina obbo Tasfaa Abdiisaa guyyaa kanarra xiqqisho daqiiqaa 3 akka hawaasaatti dhaamsanuudha amma guyyaan kun akkamitti akka itti fufuu qabu hamilee nuuf kennaa fi dhaamsa hawaasaa fi akkumani wanni nama dubbadhu waanuma sila waaqayyoon kadhadhe yeroo waaqayyoon kadhadhe kaase irratti rarra'a. Wanni baay'een dubbatameera yeroo si deemeera akka ani yaadee isatti dubbadhu. Ani hawaasota as keessa jiran keessa lamaan sadan tokkoon keessaan dhufe waan ta'eef iddoo baay'een jira jechuudha. Akkuma jalqaba dubbadhee walitti qabni har'aa kuni nama gammachiisa. Akkuma dhageenye immoo reefuu jalqabuu isaa miti jalqaba qaama siyaasaatu jalqabee waggaa darbee kaasee isarraati jallatee qaama hawaasaa, qaama afooshaa, qaamuma Oromoo hunda kan walitti qabu siyaasaaf amantiirraa bilisa kan ta'e jedhamee warra yaada kanallee immoo yaadanii itti amananii fudhatan keessaati ani tokko hawaasuma keessa jiru keessatti. Kanaaf xiqqoo Oromoon kun miidhamneeti jirra. Mataan keenya xiqqoo nu rakkateeti jira. Walitti dhufnee yeroo haasofnu haasaa nagaa waa'ee midhaanii, bishaanii, waa'ee ijoollee guddisuu, waa'ee afaan Siwiidinii, waa'ee aadaa Siwiidinii yookiis jireenya keessa jiraannu kana jireenya guyyaa jireenya oolmaa al tokko callu jettoota yeroo namni asii haasa'u yoo achi haasoftan xiqqoo wal rukuta. Yaannis nama harkaa badda. Ammoo iyyuu harkaa bade yaadni koo yommuu haasaan nu harkaa badee waa'ee dhuma siyaasaa malee waan jireenya oolmaa please dura kaanuma keenya dura ga'uu didaaga akkam gooluu bilku
yeroo baay'ee sitti himne waan ta'eef haasaan keenya siyaasuma ta'ee nu rakkisee jira. Yeroo hundumaa siyaasni immoo ni beektu siyaasni dhuunfaadhaa siyaasiif amantiin nama walitti qabu. Garee itti amanan namoota itti amanan duwwaa fudhatee deemu. Inni kun immoo tokkummaa keenyaaf gaarii hin ta'u. Nus yeroo hundumaa waa'ee siyaasaa duwwaa haasaa ooluu hin dandeenyu. Utuma waa'ee siyaasaa haasofnu waa'een keenya, waa'een aadaa keenyaa, waa'een ijoollee biyya ormaatti guddisuu, aadaa Oromoo, afaan Oromoo guddifachuu nurkaa badeeti jira. Nuyyuu utuu akkasitti har'a walitti dhufnee waliin wal bira hin teenyu ta'ee aadaa babbareedaa garaagaraa ijoollee babbareedduu akkasii uffata babbareedaa waan fuuldura keenya jiru kana aadaa Oromoo waan calaqqisiisu kana arguu hin dandeenyu. Kanaaf mataan keenya xiqqoo siyaasumatti qabamee miidhamee waan jiruuf amma akkuma si dhagaa ooltanii utuma walga'iin irraa kuni wal argeen irraa kuni waa'ee siyaasaaf amantii irraa bilisa kan ta'etuma jennuu namni tuma dubbii dubbatu sigigaatee numa gara siyaasaa dhagaa nama lamaan sadan tokko irraa dhaga'eera. Har'a kanas jirru waa'ee siyaasni dhuguma akka harmeen jette siyaasni bareedaa barbaachisaadha. Siyaasa jechuun midhaan nyaannuu fi bishaan dhugnuu wayyaa uffannuu manatti galluu makiinaa oofnuu ijoollee guddifnuu jireenyuma keenyaadha siyaasni garuu hundumtuu iddoo qaba. Ani nama siyaasaati. Isa garuu iddoo biraatti siyaaseffadha. Isa iddoo biraatti hojjedha. Asitti garuu kan hin dhufeef aadaa Oromoo akka Oromoo biyya Siwiidin yookiis akka Oromoo Iskaandinaaviyaatti akkamittiin yoo xinnaate waggaatti al tokko wal agarree akka saba tokkotti wajjin jiraannaa wal guddifnaadha. Saba tokko ofii kooti amma fakkeenyaaf Oromoo yookiis Oromummaa akka mana tokko itti fufaa nuuf gabaabsaa itti fufaa. Akka qaama tokkotti ni ilaala. Qaamni yookiis qe'ee amma fakkeenyaaf qe'ee tokko mana tokko abbaa keenyaaf haadha keenyarraa yoo ilaalle dhimbinee eegganna. Namni biraan immoo akkuma keenya immoo biyya namaa yeroodhaaf mana kiraayii fudhatee lafa bitatee yeroo itti galu immoo akkas abbaa lafaatti abbaa qe'eetiitti dhimmu. Oromummaan nanaaf akkasi. Oromoo taanee Oromoo ofiin jechuu duwwaan nun gahu. Oromoo erga taanee Oromummaa qabaachuu nurra jira. Oromummaan immoo aadaa Oromoo iddootti eeguudha. Fuulduratti jiraachisuudha. Akka Oromootti walitti dhufanii kun akkasitti wajjin jiraachuudha. Kanaaf baran akkasitti kunoo qaamni yaraan garee yaraan nu affeeraniiru waggaa dhufu immoo hundumti keenya warra dana keessa jiru akka keessummaatti utuu hin ta'in walii wajjin mari'annee waan kana jabeessinee mee amantiif siyaasa immoo dhiibnee guyyaa tokko waggaatti waa'ee Oromummaa haasofnaa jennee jabaannee akka itti fufnuu fi kanumani isin kadhachuu barbaade galatooma. Ulfaatu galatoomii obbo Tasfaa Abdiisaa dhaamsa keetiif galatoomii itti aansuudhaan sagantaa badhaasaa qabnaa. Okay. Nuuf golchaa dhaamsa akka hawaasaatti guyyaa kana jabeessuudhaaf qabnu irratti daqiiqaa 3 obbo Cichaadhaaf nuuf kennaa dhaamsa jiru fidanii kana booda sagantaa nyaataatti deemnaa sagantaa badhaasaatti jira gabaabsee daqiiqaa 3 waan hin dabarre akka nuuf dhaamtu obbo Cichaa. Ayyee galatooma. Akkam jirtu Oromoo? Jirtu? Jira. Dhugaamoo? Jira. Baay'ee jirtu akka gaariitti jirtu baga jiraattan. Waggaa waggaadhaan iddoo kanatti wal geenyee wal arginee wajjin bashannannee wajjin sirbinee wal yaadannee yeroo hunda wajjin dabarsuun keenya guddoo nutti tola. Waggaa keessatti simbirroo al tokko walitti baatee wallaalteen bareeda. Miti waggaa keessatti birraanis hin bari'a, margisni marga, namnis wal argaa. Waggaatti al tokko yeroo keenya qabannee akka Oromootti yoo walitti baane hin bareennu? Baay'ee bareenna. Waggaa walitti dhufne immoo akka malee bareenna. Yeroo garuu wal qoollifannu baay'ee fokkifna. Yeroo wal jibbinee gaaf tokko siyaasa keessaa baanee gaaf tokko amantii keessaa baanee yoo wal taane akkam bareenna.
hundi keenya waan tokko qabna. Namni siyaasaa jechuun nyaata jechuudha. Dhugaatii jechuudha. Rakkoo miti. Biyyoota guddatan keessatti siyaasa akka nyaataatti akka dhugaatiitti ilaalu. Siyaasni gargar nu qooduu hin danda'u. Wanta siyaasa caalaa walitti nu hidheetu jira. Innis maali? Oromummaa. Oromummaadhaa olitti wanti kamiyyuu hin jiru. Nuni siyaasa himannee biyya kanaa dhufnu malee siyaasaan nuti himanne siyaasa Oromummaati. Oromummaa keenya irratti miidhamnee kan jedhu iddoo kana jirra. Haa ta'u immoo nuti ammallee siyaasarraa guyyaa walabataa ani siyaasa keessa jira garuu har'a siyaasa keessa jiraadhe iddoo kana jiru. Har'a siyaasa keessa jiraadhe iddoo kana jiru. Oromoota wajjin hin jiru. Nuti ilmaan abbaa tokkooti, ilmaan Boorana abbaa Rintuuti. Waggaatti guyyaa tokko wal argine waliin eenyummaa keenya wajjin yoo dabarsine yoo wal quba qabaanne yoo wal dandeenye yoo wal dhaggeeffanne yoo wal dhageenye yoo tokko taane ba'aa dhiyaa kaabaa kibba Oromiyaa guututti yoo tokko taane wal daanne akka tokkotti loqonna akka tokkotti raganna akka tokkotti sirbina akka tokkotti wal jaalan. Oromoota baga nagaadhaan dhuftan har'a guyyaa itti irbuu ofii seennu haa ta'u. Maaliif hin jedha? Inni gama biraatiin wal jibbu gaafa walitti dhufne nagaa wal gaafanna rakkoo qabu. Suwaan biraa garuu kan nuti iddoo tokkotti yoo tokko taane waan sirreeffachuu dandeenya. Har'a nuti meeqaa keenyaatu afaan Oromootiin tajaajila argachuu jirra. Har'a shorkortii yookaan diraayiving laayisensii meeqaa keenyatti afaan Oromootiin qoramaa jirra. Uummata miliyoona 70 barnooti biyya keenya irratti. Uummata miliyoona 3 uummata Tigree har'a shorkortii isaanii afaan Tigraayitiin fudhataa jira. Baay'inni keenya garuu ruuqa keessa hedduudha miti. Maal dhabneeti? Gamtaa dhabne. Gamtaan qabu. Tokkummaan qabu. Tajaajiloota hedduutu nu jalaa darbe akka Oromootti. Tajaajila hedduu dhabne. Waan maal dhabneef? Waan gamtaa dhabneef. Waan wal quba dhabneef. Yoo wal quba qabaanne yoo gamtaa qabaanne waa hedduu argachuu dandeenya. Saan deemaa jirti obbochicha. Kanaaf ayyee. Fayyaata ulfaadhaa sa'aatii deeme baay'ee anis yeroo dheeresse waggaa itti aanu mee hundi keenya wal dammaqsine guyyaa tokko wal geenye yaada keenya walitti fidanne akka Oromoo fi Oromummaatti walaa taanu fayyaata ulfaadhaan sinin jedhaa galatooma. Ulfaadhaan galatooma. Askootu yaada manaa yaada malee askootu manaa askootu malee yaada malee askootu malee bootu balee roobee hindema balee roobee hindema balee roobee hindema bootu bareeda yaadama balee roobee hindema balee roobee hindema balee roobee hindema bootu bareeda yaadama. Nabila dai ani sinti waya sinjala da ko tulubutia sibabada kamaria shakitu askotu shakitu siyama askotu balero be indema kotu bareda yadama balero be indema
aadaa Oromoo? Ayyee. Ayyee. Kan Taaddasaa Birruuti kun? Ayyee. 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 Maal jedhamu isaan kun? Ayyee. Maal ittiin hojjetu Oromoon? Ayyee. Maal jedhama kun? Faaya manaa. Okay. Faaya aadaa eessaati kun? Oromiyaa keessa, Oromiyaa baati? Oromiyaa baa? Kitaaba Jaalsiifoo Jamaal. Kitaaba Jaalsiifoo Jamaal. Kitaaba meeqatu jiraas? Kitaaba meeqatu jira? Meeqatu jira? Orma firanjatsu ambela iflata dabbara adafta damodetti dahamatu ko amati wakatu Ada semantora. Jalan tuh. Ganti kelas. Putih matanya.
diteelii biraa barbaachisaatti fakkaatu gaaffii nama gaafachuu danda'a. yaa dhaamsanuudhaan tan seenaa waldoota keessanii osoo hin ta'in torbaan hawaasa Oromoo kanaaf hamilee akkam yoo taane torbaan kana cimsinaa irratti dura taa'onni waldaawota gabaabsaa dhaamsa keessan muqaama sababinni beekna seenaa waldootaa ni beekna dhaamsuma torbaan hawaasa Oromoo kan akkamitti ilaaltu waan jiruurraa nuuf dhaamaa jechuudha mafaleetti dhiifama nuuf golchaan. Galatoomi shaggaa gaafate har'as taanaan turis Oromoon yoo wal ta'e malee faayidaan baasu. Ammas kan jiru rakkoo jiru wal mari'atanii hiika qabeessuu namarra jira. Akkuma beektan afooshaa dhaabbata garaagaraa jira. Garaagarummaan isaallee baay'ee miti. Garuu isa waan sabaa irratti akka hojjetamuuf hunduu akka sagalee tokkoon waan barbaachisu hunda akka godhu kana jechuu danda'u. Namni dhaabbanni garaagaraas baay'ee wal danda'ee gara bal'atee wajjin hojjechuu ture. Tole galatoomi hayyee warri itti aantan waldaa keessanii fi dhaamsa gaggabaabsaa nu dhaamaa sa'aan nu jalaa deemtu waan ta'eef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hawaasni Oromoo kan magaalaa Istookholm keessatti arra walgahii kanaan dhuftan assalamu alaikum jeetiin dura salaamtaa isin gaafanna ashama harka fuunee jeetiin ammas Oromoo tamaraaf kan muslimaa kan kiristaana kan waaqeffataa hundaafuu salaamtaan isin bira haa geessu maqaa walgahii harargeetiin isin aktee asirra dhiyaadhee kanaan galatoomaa warri dhuftanii jechuu fedheeti. Kanatti aansee warreen jechuu fedhee waggaan kun waggaa afuraffaa isaa ta'uuti waan waggaa afuraffaa ta'uu isaati ayyaanni Oromoo Siwiidiin kan jedhamu haguureeffamee hojiinsaa midhaan ni dhale akkasumatti afooshaan garaagaraatii. Diteelii biraa barbaachisaatti fakkaatu gaaffii nama gaafachuu danda'a. yaa dhaamsanuudhaan tan seenaa waldoota keessanii osoo hin ta'in torbaan hawaasa Oromoo kanaaf hamilee akkam yoo taane torbaan kana cimsinaa irratti dura taa'onni waldaawota gabaabsaa dhaamsa keessan muqaama sababinni beekna seenaa waldootaa ni beekna dhaamsuma torbaan hawaasa Oromoo kan akkamitti ilaaltu waan jiruurraa nuuf dhaamaa jechuudha mafaleetti dhiifama nuuf golchaan. Galatoomi shaggaa gaafate har'as taanaan turis Oromoon yoo wal ta'e malee faayidaan baasu. Ammas kan jiru rakkoo jiru wal mari'atanii hiika qabeessuu namarra jira. Akkuma beektan afooshaa dhaabbata garaagaraa jira. Garaagarummaan isaallee baay'ee miti. Garuu isa waan sabaa irratti akka hojjetamuuf hunduu akka sagalee tokkoon waan barbaachisu hunda akka godhu kana jechuu danda'u. Namni dhaabbanni garaagaraas baay'ee wal danda'ee gara bal'atee wajjin hojjechuu ture. Tole galatoomi hayyee warri itti aantan waldaa keessanii fi dhaamsa gaggabaabsaa nu dhaamaa sa'aan nu jalaa deemtu waan ta'eef.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جبتان هواسني ورمو عن مقالة استقبال مخيستي. أنا ولقيت أنا نبتان السلام عليكم جيتين ترى سلامتا إسنجابنا الشمع الكفونة جيتين أماس ورمو ثمارة كمسلمة ككريستانا كواقفة هندافو سلامتا يسبرا هاجيسو بقى ولقي هرل جيتينين إسن أكتة أسمع دهانده خنان غلطو ما ورد بفتدي جيتو فليتي kanak dianse warani jekku fede wagga kuni wagga from paisa ta hoti wane wagga from paisa ta ikama wagga from ta hosati ayan oromo simidin kaya mo khabure ifame kujin sa medan dale akasmat akoshan gara-gara atis warni walde wakin hawas khanaf umna godan hagala fomani orang mau tanya maka jesuti tu bawa tu beri kabri ke bapa punya ti orang wani harafu isin dere sulen padu wanen akka wadya pakuma orang mau harar geti akka dulu saat ti akka maka wadya ti asit ti hadekin isine buat efsu bede wani hawas lagi efsu bede pakuma natahu behu wanu kuwang siasa ra wala batahu behani akkuma sabe berarti ti buyas kaban ada sani biya dan nakanis khabajatani yaro hunda wagara yaro ta kawarkani sabben garte la koisa nunge ye biyo ta amba kaisati maka arkatani dagi iti arkatani namo hunda kaisati ilman sani khabarates ada sani tin afan sani tin wal baratani wal fanifti akka kase wal ufu wan kana barara ade fanne ilman kenya warra jidenya biya baka kaisa dalati akkamitti ada sa safosa akkami barsirna wanni takka tabra hinjirtu gara-garumma siyaasat nu jirtu jiraate hawaasni hunda addunyaa kanarra jiru hawaasummaa isaatii fi biyyummaa isaatirratti tokkummaa qaba nuus akkasitti akka hawaasa biraatti waa'ee dhimma biyya keenyaatirratti waa'ee dhimma sabaatirratti tokkummaa qabaachuu qabna maalifiin kana jee namoonni nu duraas dhufe nu boodaas dhufe jiraatee biyya kana keessatti tajaajilli nuti ilmaan keenyaaf godhaa jiru hedduu gaxaanaa waan ta'eef maaliif waliif finnee waggaan isaa wal baranii aadaan Oromoo maal akka fakkaatu faayin Oromoo maal akka fakkaatu akkam Oromoo nyaatti akkam Oromoon dubbatti akkamitti safuusiitiin wal dhageessee wal jala deemte haawwan Oromoo maali faayin isaanii kan isaan godhan abbootiin Oromoo maali wanni isaan hojii isaanii jaanii akka wal baratan godhuuf wanni biraa takka tajirtu hin jirtu tokkoffaadha ijoolleen ta Keeniyaan dhalattee ta Ijiptii dhalattee ta Soomaalii dhalattee ta Jabuutii dhalattee ta Yaman dhalattee ta Suudii Arabiyaa dhalattee waan Oromoo fi Oromiyaa yaa Oromoo tokko qofa if beekti malee maal akka ta'an if hin beekti eenyu kan waan kana isaan dhaancisuu qabu nu kana yoo nuti kun namoota faca'aa taanee waggaa wal arguu dadhabnee akkanatti waggaan dabre isaan asi guddatu afaan biyya tanaa baratu Oromoo tokko qofa if beekan malee Oromoo maal akka taate waan hin beekneef wanni kun irra dalagamee fuulduraaf namoota keenya warri as keessa turan waan kana guyyaa sabtii fi yookiin aladaa bakka afaan itti baran mootummaa dhiyaannee waan kana gaafachuudhaaf wal dhufnee warri akka magaalota gurguddaa waliin qofatuuf wal dhiyaatutti waan kana mootummaa bira akka harkaan irratti carraaquun nu barbaachisa waan dhuftanii ulfaadhaa galatoomaa kanumaan isin jechuu fedhee kan ammadaatii hedduu afooshaan ifaa bilisummaa waan kanaaf tangartee goommaas taatee gaabinaas taatee oofaa turtees haa galatoomtuu maguddoon teenyaas taasira nu argamte wagdiin garagaraa asira nu argame haa galatoomanii waggaa as deemu bifa kanaa olitti akka boonsaa bifa kanaa olitti akka gartee godhannu abdii qabnaa hawaasa keenyarraahis hawaasa keenya xiqqaa guddaa dhiiraa dhalaadhaan qalbii takkaa waan kana simatee akka waliin jiraatu akka waliin beeku akka gartee rakkoon ilmaan keenya kaasdhaa kan ka aadaa afaan safuu isaanii barsiisuu nurratti dirqama ta'e kana qofa gartee namni kanarratti xiyyeeffatee akka waan kanarratti wal gargaaree waliin dhaabannu yoo garaagarummaa qabaanne ifitti qabannee waan silaa dhaloota keenya fayyadu irratti dirqama keenya gartee bahuun nurra jira nuti saba jiru jechuun siyaasaa sabni saba siyaasa yeroo takka oli yeroo takka saba jechuun ummata tokko kan jiraatu kan if jiraachisu aadaa afaan isaa jiraachisuudhaaf akka sabbeen biraatti jiraachuu qabu taanee iswiigiin keessaa mul'achuu qabna nuti kanatti aansinee warreen faaya babbareedaa kana fidanis haa galatoomanii haawwan keenya
hedduu boonsanii ulfaadhaa galatooma maqaa waldeeya tokkummaa argeetiin maqaa hiyyaran akka dhuunfaatiinis galatooma ulfaadhaa hawwan keenya manguddoon teenya dargaggoon teenya haa kabajoomtuu ulfaadhaa galatooma nageetto naaturo. Tole hunduma dura taa'ee dubbatan of galcha hojjaan ko baay'ee dheeraa waan ta'eef kana torbuuta kanaaf taa'ee dubbata. Haa ta'u hunda dura baay'ee galatooma wanda warra wangeelaas tokkoon bakka bu'inas argame waamicha nu gootanii fi hedduu galatooma. Bifa kanaan haala kanaanii wal geessanii wal waamtanii dibaabee tokko jalatti sakaamamtanii aadaa Oromoo calaqqisiisuu duudhaa isaa calaqqisiisuu irratti wal sassaabuu keessanii fi guddaa galatoomaan jedha. Alxinoo sarpiraayiziin ta'ee hawaasni kun waggaa yartuu yoo dudduba deemnee ilaallee hawaasa kana keessatti koree dargaggootaa ta'eenii uummata yookiin hawaasa Oromoo dibaabee tokko jalatti walitti qabuudhaa fi soorseen fa'aa kun addana jiru saamiyaan fa'aas kan argaa baay'ee yaalii gochaa turre dadhabbii baay'ee qaba ture walfalmii baay'ee qaba ture gaaffii baay'ee qaba ture. Haa ta'u malee gidduutti haalli siyaasaa biyya keenya keessa deemaa jiru dhufee giddu galee hawaasa kanaa xinnoo bittimmeessuu danda'eera. Haa ta'u malee garuu deebitanii wal sassaabdanii wal iyyaafattanii bifa kanaanii hawaasa Oromoo hunduma kanaa dibaabee tokko jalatti ijaaruudhaaf yaalii gochaa jiraachuun keessan baay'ee namatti tola. Garuu akka dargaggoo tokkoottis ta'ee akka waldaan irraa dhufetti dhaamsa isinii dhaamuu barbaadu hawaasa ijaaruun salphaa miti. Ijoollee ofii godhatanii ijoollee ofii dukkaananii guddisanii yoo irra baay'ee ulfaateera. Opinion adda addaa yookiis immoo yaada adda addaa namoota baay'eetu jira. Yaada namoota hundumaa kana kabajanii dibaabee tokko irratti fuudhanii deemuun baay'ee ulfaataadha. Akkuma beektan immoo akka sabaattis ifa manaa godhaa rakkoo qabna. Rakkoo wal dhaggeeffachuu, wal hubachuu, fuulduratti deemuu hundi keenya ho'inee waa karoorsinee itti dachaanee lafa keenya dhiibne deemna. Wanti eegale kuni itti fufuu qaba. Akkamitti immoo itti fufuu qaba kan jedhu irratti waltajjiin maree tokko yookiin itti fufiinsaan dhiyaatee waliin haasa'amaa yoo deeme malee akkuma kana wal ga'anii uummati hawaasni Siwiidinii keessa jiraatu namoota as ta'an kana bichaa miti. Namoota baay'eetu jiru. Neetwoorkii bal'aa qaba. Namoota baay'ee wajjin beekaa, namoota baay'ee wajjin wal beeknaa. Haala kanaanis deemee namoota baay'ee wajjin booda wal nagaa wal gaafanna wal garreerra bagaja nagaa wal garreen jedha. Garuu kanneen manatti hafanii kanneenis immoo hawaasa ijaaruu keessatti mada'anii miidhamanii booddeetti hafan dubbisnee garuu kaayyoon hawaasa kanaa maali kan jedhu dibaabee tokko jalatti akkamitti hawaasni garaagaraa baay'ee jiru kun sassaabamee akkamitti deemna jedhu irratti waltajjii marii bal'aan dhiyaatee hunduma biraa yaada dhufee namoota manatti hafanis yoo waaman malee wanti jalqabe kun dhugoon isiitti himaa namootuma ammaas jiran kanattu boris deebi'ee wal arga malee wanti kun bal'achaa of jalatti sassaabaa deemuu hin dandeenye. Kanaaf caalmaatti jabeessi kan isinii dhaamuu barbaadu waltajjii marii uumaati namoota hundumaa waamicha godhaati rakkina keessoo keenyaa irratti haasofne yoo walitti mufannee irratti wal gadisiisnee irratti dhiifama waliif goone waliif yoo dirmanne malee yoo salaalee miidhamaa jira yoo ta'e salaalee bira dhaabbannu yoo ta'e harargee miidhamaa jira yoo ta'e harargee bira dhaabbannu ta'e wallaggi miidhamaa jira ta'e wallagga bira dhaabbannu taanaan ani kan inni dhaladhee guddadhee wallaggadhaa wallaggi gaafa dhiigu wallaggaaf hin ho'itan taanaan salaalee gaafa dhiigu salaalee hin ho'itan taanaan hawaasa kana keessatti an qooda qabu jechuudha. Danda'u yoo dhugaamatti tokkummaa ijaarreedha. Ijaaruu kan dandeenyu immoo namoonni baakgiraawundi adda addaa qaban, namoonni amantii adda addaa qaban, namoonni ilaalcha adda addaa qaban oromummaa isaaniitiin qaama kamirraa yoo dhufu Oromoo waan ta'e qofaaf ilaalchi isaa amantiin isaa bilisaan akseptii godhamee fudhatamee hammatamee dibaabee kana jalatti yoo walitti qaban fagoo deemuu dandeenya. Dogoggora qareessaarraa barannee adda deemuu keenya amma nu irraa barannee guyyaa borii waan sirreessuu dandeenya. Kanaaf tokkummaan kana hammata. Tokkummaan Oromoo gola hundumaa hammata. Tokkummaan Oromoo amantii hundumaa keessa hammata. Kana quba wal qabaachuutu nurra jiraata. Waan darbe tokkummaa dhabuun adda faca'uun wal quba wal qabaachuu dhabuun kaan akka bilisoometti kaan akka gabroometti of yaaduun keenya hamma nama argina irraa waliin dhaabbannu waldaanni maccaaf waldaanni wabii maccaa jedhamu kuni
rakkoo kanarraa dhalate. Hin turre waldaan akkas jedhamu. Oromoon gara maccaa jiru gaafa isoleet godhamee rukutamu namni wajjin dhaabatu dhibuu irraa waldaan kun ijaarame. Maqaa qofaatti kana fudhatee waldaa macaaf tuulamaa keessaa qofaatti cite jechuudha. Hin xiqqaate jechuudha. Kun maal fide cicciramuu akkasii waan fiduuf, caccabuu akkasii waan fiduuf adaraa tokkummaa dhugaa ijaaruudhaaf namoonni bakka bakkaa wal yaabachuun, wal quba qabaachuun, wal dubbisuun gaariidha. Baay'ee namatti tola, baay'ee gammadeera irratti argamu kootii fi waggaa dhuftu immoo kana caalaa bal'isnee qaamota adda addaa dabalannee galma kana caalaa bal'atee akka baay'ee kana caalaa bareeditti akka wal argamnu abdiin qaba. Galatoomaa fudhadha. Ulfaatu galatoomaa. Itti aansuun waldaa shanan gibeetitu dhaamsa nuuf dhaama obboleessa keenya dhiyaadhu nuuf gabaabsi dhaamsa nuuf dhaama. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu babbareedanii dhufuu keessanii kana caalaa yommuu bareedaa nuuf jiraadhaan jedha. Warreen waan kana qopheessitanii tokkummaa Oromoo cimsuuf yaalaa jirtanuu galata guddaa qabdu. Ani waldaa waliin Afooshaa Shanan Gibee irraan bakka bu'ee dhufe jarannaa ergatanii kunis Afooshaan Shanan Gibee bara darbee dhaabbatee biyya Soodinii keessatti Afooshaan Shanan Gibee bara darbee biyya Soodinii keessatti hundaa'e achirraan bakka bu'ee dhufe isiniin jedha. Afooshaan Shanan Gibee amantiirraa siyaasarraa bilisa wanni nu dhaabneefis akka tokkummaa Oromoo cimsuu aadaa keenya guddisuu tokko galatoomaa waamicha keessa illee dhageenyi dhufuu keenyaaf galatoomaa isiniin jennaan. Kanatti aansuun bakka waldaa Sikkoo Mandoo irraa miseensa isaatii keessaa dhufuu kiyya isin keessatti argamuu kiyyaaf baay'ee tokko itti gammadee jira. Maali tanaan durallee hirmaannaa walumatti qabnaa. Baay'ee tokko galatoomaa isin jedha. Hamlee. Jaallan keenya dubbatanii jiran waa hedduu keessa babba'anii dubbatanii jiranii waan ijaarsa keessanii bu'aa bu'ii keessa dabarsanii ittiin dhuftan dubbatanii jiran. Kana irra dubbachuu hin danda'u isaan geessanii jiran. Jabaannee wal haa qabannu, guddifnee walii haa dhukkubsannu irratti akkuma isaan miseensi keessaa dubbatanitti keessaa wal arganii waliin haasa'anii waan guddaa tokko dabarfachuuf of duratti ilmaan keenyaafillee of duree keenyaafillee wal jajjabeessaa bakka hundatti hirmaannaa guddaa nu godhuu keessanii fi isin galatoonfadhaa isiniin jedha. Waldaa Harar kan Suwidiin keessa jirtaniif isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan dhaamsa tokko isinii dabarsa. Biyya keenya keessaa rakkoon guddaan deemaa jira. Bayaa fi lixatti rakkoo guddaatti deemaa jira. Guddiftanii odoo asuma irratti hawaasni hundi keessanuu sagalee warra biyyaatiillee akka nu gootan asuma isin gaafachuu barbaadaa jechuu barbaadeeti. Kanatti aansuun waldaa Sikkoo Mandoo gaafa bulii 25 deemu kanatti nullee qophii qabna achirratti akka nu argamtan isin affeerree jirra isiniin jechuu barbaade isinitti dheeressuu nagaan horaa nu bulaa isiniin jedha ofirraa gara birooti Galatoomaa. Kumsaan jedhama waldaa horii machaa irraa dhufe. Sagaleen koo baay'inaan ba'uutari yoo ta'u dhaggeeffanna yoo ta'e sagaleen baay'ee. Itti fufisi dhagayaa irratti fufu. Galatooma. Hello.
Ganti kelan.
miti abba alaabaa ta'uu kasin dhuubadha galatama. Galatoma aan alaabaa osoo dubban ta'in haaloo bakka kanaatti barbaada malee hawaasa keenya wanni gartee akka hawaasni keenya gartee haala jirus arkee wanni turu waan hawaasa malee waan siyaasaatti jiru barbaadaa fi alaabaa fuudhee malee alaabaa jibbasaa fi darban seena galatoma. Aye.
Maal jedhamu isaan kun? Maal ittiin hojjetu Oromoon? Oromoon midhaan ittiin meeshaa faaya manaati. Maal jedhama kun? Meeshuma faaya manaati. Faaya manaa, okay. Faaya aadaa eessaati kun? Oromiyaa keessa, Oromiyaa baati? Oromiyaa baa? Oromiyaa baati. Kun immoo kitaaba Jaalsiifoo Jamaal. Kitaaba Jaalsiifoo Jamaal. Kitaaba meeqatu jiraas? Kitaaba meeqatu jira? Meeqatu jira? Orma firanjatsu ambela iflata rabbara alafta danode etika dana matu ko mati wakatu Ada Sumantora.